السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلاينك يا خسلامة خد الدنيا رجل تنودين وبلاينك يا خورمو دا كان كريستيانا في وكيفة هندي خيسنو سلامان نخي خورني رابوك لا فجر تنتسنا دك أبو جر جرتو كوماندر نزير حاج نورا كوماندر إن شيف نزير حاج نورا في جال بانتي فوفا خان وابو خيستي يرون إراداف قبصو الدبلي سبما رومو خيستي وريقما قدا كفلودان شنيدان سميدان الجيفة مداف ريبي غرغراتين جيتشا غرغراتين ميتا غرغراتين رساسان هركسا بودتي دودان ميتا غرغرا جرين سا خيستي رراغوتني ربي لبون جراچسي خريفون تنداوچا ترتنسن غبادان سينون برباچسا متيتوفين إنغا إسان فتاتنيتي أوبسي إيغاتوري تنافو ديفمنا غدا يرو برا سينو متي ammoo sagantaa maqaan qabadhee jiraadhuuf sagantaa Kairotti Egyptitti maaltu deemaa jira Rorro adde Saaliyaa Saamii artist Saaliyaa Saamii irratti fi ilmaan Oromoo irratti Egyptitti deemaa jirtu laalchisuudhaan Rorro Oromoodhaa hin fudhannu Rorro nama artistoota irratti deemtu fudhannu nuti bakki dhaabbannuuf dhugaadha nuti bakki dhaabbannuuf haqaa nuti bakki dhaabbannuuf uummata keenya bakka uummanni keenyatti miidhametti fi bakka uummanni keenya Rorroon irra geessetti tasuma Rorro nama keenyaan fudhannu isiisa maaltu maal tahaa jira maaltummaas furmaata ta'ettu irraa dubbannaa jechuudha gama biraatiin leejanii artistii Nuhoo Goobanaadha miidhaa garagaraa keessa jira haqa nurraa qaba qabsaawaa ture qabsaawaa adda bilisummaa Oromoo ture warri inni wajji qabsaawaa turee fi qabsootana wajji gaggeessaa ture irraan tan hundi isaanii karabaattaa hidhataniiti makiinaa adda addaatiin jireenya adda addaatiin Finfinnee keessa shaashaa jechaa jiran inni immoo ka qabsootanaaf olii gad deemaa maallaqa guuraa turee fi roorrifamaa qabsootanaa jecha jiruusaa gad dhiisee fi jireenya isaa guutuutti dhiise miidhamee nama garagalee isa laalu dhabee rakkachaa jira akka ilmaan Oromootti maal isaa ta'uu qabna ta'ettu irraa mari'anna furmaata isaatis maal ta'uu qaba ta'ettu irraa dubbanna dhiyaadhaa Hacaaluu Hundeessaa kana boodaan daqiiqaa takka boodan eegallaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وبلاينك يا خسلامة خد الدنيا رجل تنودين وبلاينك يا خورمو دا كان كريستيانا في واقعيفتا هندي خيسنو سلامان نخي خوني رابوك لا فجر تنتسنا دكابو ومن خانس نورتا دكابو خانس فيديو هذا وتني ركو إجبتي تدي ما جرتو تنامو كبكابو حال إجبتي تاجرتو خورمو ندي دعا جرتو مالتو إجبتي تاجرتو تايتو رادو بچوم نفي فرماتا سي خرا إيرون برباچي سادا في مرتي سادا aktivistoonni garagaraa ganama kan irraabanii dubbatanii jiran dubbii tana faana buunee karaa garagaraatiin odeeffannoodhaa fi qulqulleeffannaa garagaraa goonee jira duraanuu quba qabna taqawwa qabnu irratti maas qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii garagaraa goonee jirra arraan tan ammaas ijoolleen Egypti Kaayiroo jirtu qophaa'uudhaan qophii artist Saaliyaa Saamiidha harka balleessanii jiran warri Oromoo walgahuun dhifkaa isaanitti taate warri Oromoo walarkuun dhukkuba isaanitti taate warri Oromoo wal nyaachisuun faayidaa isaanii taate warri Oromoo irraa qiisha Oromoo irraa qaraxa yoo guurrate malee Oromoo waa dalagachuu waa hojjechuu akkan dandeenya murteeffatee deemu jiru farriin qabsoo Oromoodha farri dalagata Oromoodha farri walarkaa Oromoodha farri jireenya Oromoodha warri ta'an hundinuu lafa Kaayiroo kana keessatti gaagaamni isaa fidaa jiran laafaadhaa miti yaadachuudha qabna yaa waa irraanfachuu jechaatiin oola waani yaa waa irraanfachuu jechaa ooluufiitu jira artist Fayyisaa Furriidha furii ni dhoorkan artist Fayyisaan takkarra lamarra dhoorkaniiti sadeefaa cidha fakkeessanii akkaaniif sagantaansaa isaa qophooytu taasisanii itti milkaa'an OMN sagantaa achinni qopheeffate harkaa fashaleessan mana OMN ni cabsan Nisaman lilmeedhaan diramne jaanii olola gadhiisisiisan footoodhaa fi kanaan dirgim godhanii biyya waliin shororkeessan mana OMN cabsanii seenaniiti meeshaa saamanii waan godhan hunda godhan numa garre irrumaa haasoyne bira dabarre artist Fayyisaa gizee dhoorkan qophii arrallee shaneen qophii artist Fayyisaa dhoorkite jenneetumarraa haasoyne bira kunne akkamitti ummata qophii artist Fayyisaa dhoorku kana firraa dhoorkina ta'ettu irraanaa sooyne itti deebi'anii dhoorkan irraanaa sooyne qophiilee garagaraa ta Oromoodhaa ta lafa sanatti qophooytu hundaa'u balleessaa turan hagga ummata Oromoodhaa aktivistoota Oromoodhaa warra OMN keessa hojjetu warra bakka biraa hojjetu hundaa'u
blacklistii shorar keessa naquudhaan akka biyya sanitti namni dhaqe hundinuu hidhamu taasisu irratti hojjechaa jiran. Gaafa Jawaar dhaqe rakkoo mudatte tanuma. Gaafa OMN jecha Iskeeliidhaa fi Jaafar Ali dhaqees rakkoo mudatte tanuma. Gaafa OMNidhaaf qophiin achi qophooytee fashaloytees wanni uumaman tanuma. Ijoollee Oromoodhaa qaqqaalii miidiyaa Oromoodhaatii fi uummata Oromootiif tajaajila garagaraa oolan akka artiist Fayyisaadhaa hiree isaa irraa balleessanitti Ameerikaadhaa karaa biyyaat deebi'e. Ijoollee akka Nasiiboodhaa Jaal Nasiiboo obboleessa keenya hiree Kaanaadaa isaa baate irra balleessaniiti karaa biyyaatti deebi'e. Ijoolleen ammaan tana Kaayiroo jirtu hundinuu yoom faraqaan nageessi hireen irraa bata yaaboo ofitti dubbadhu jaaniiti hundinuu callisanii deemu jiran malee namuu dhugaa ni beeka. Warri olola isaan kana wajjin walitti hidhata qabu warri shiftaa shanee kana wajjin hidhata walitti qabu olola garagaraa warra ala kana oofaa jiru. Keessattuu adde Saaliyaa Saamii artist Saaliyaa Saamii biyya san akka dheeyte qabamuu sirraa kaanii olola garagaraa nurrattis kaabuttaatis namoota adda addaarra warri oofu hundinuu warra Kaayiroo irraa akkas godhu jiru shanee dhokattuudhaa wajjin warra hariiroo qabu. Maaliif jette tayyattuuf akka nuti gabbaanee shanee godhu jira ragaadhaan gadi baanee namni isiin goosisu jirtuun nama kanaati. Suuraan isaa tana. Wanni inni hojjetu kana. Wanni inni godhu tana. Wanni inni dalagaa tures tana. Gaafa Jawaar dhaqees tanumaa mudate. Gaafa Jaafar Ali dhaqe tanumaa mudate. Gaafa OMN tanumaa mudate. Yaazzoo kabbabaati wajjin hidhata walitti qaban. Warri kun warra Fireew Maashaw Gideeyin sossoo isaan kanaatu Saaliyaa hiisise isaan kanaatu qophii tana balleesse jennee akka dubbachuu teenyu maqaa beekaniif if dura caanii olola nurratti maqaa dhoowwuudhaaf tattaafatanii turan itti mulqoyne ambaasaaddarri achiidhaa obbo Diinaa Muftii akkanumatti illee artist Saaliyaa Saamiidhaa blacklistii keessa jiraachuu BBCdhaatti himanii jiran achitti kijibduu fi faradduu ta'uu isaanii uummanni Oromoo addunyaarra jiru hundinuu beeka. Nulle maqaan keenya blacklistii san keessa jiraachuun dhabuu ta'ettu shakkina. Shaneen osoo nu harkattee wanni isin godhuu barbaaddu hafuura kana nu dhaabuudha nu jeesuudha hin dandeessu malee nuutu shanee jeesee dhabamsiisa malee shanee nu jeesuu hin dandeessu. Tasuma hin dandeessu. Nu shanee dhabamsiisuu ta'a malee shaneen nu dhabamsiisuu hin teessu. Tasuma maaliif shaneen cubbuudha qabattee deemti nuti haqa qabannee deemna. Nuti roorrifamneeti iyyuu jirra shaneen nu roorrisuu deemti. Nuti moohachuudhaaf hojjechuu jirra shaneen cubbuudhaan nu moohuudhaaf daleemtu cubbuudhaa fi dhugaan dhugumaan moo hanga feete turtu. Tanaaf dhugaan mi'aawaa deemti. Tanaaf dhugaan ifaa deemti. Golgolaawaa deema namni faradu. Dukkanaawaa deema namni faradu. Sodaachaa deema namni faradu. If booda deema namni faradu. Arrallee ilmaan Oromoodhaa Ijipti keessatti artist Saaliyaa Saamiiti wal arguudhaaf manni kireeffamee tikeenni qophaa'ee lifleetiin qophaa'ee ijoolleen uffattee lafa bakka steejni itti qophaa'e bakka qophiin itti qophooyte gudhaqan niiraa teessan furadhaa asirraa deema qophii teessan qophii nagayaatiif jecha guyyaa biraa jijjiirradhaa jedhanii isin deebisuun gaafa OMN'tis nagayaa jecha qophii teessan jijjiirradhaa isin hin jaan nagaya sanii jecha qophii jijjiirtan qophiin OMN san tasan taane ni dhumatte. Waddumatte jaa Somaaleen ni dhumatte. Wannummaan achirraa arku jirru hundi miidhaa Oromoodhaati jechuudha. Waan dalagaan shiftaan shaneedhaa, diqaalaan shaneedhaa, diinni shaneedhaa hachi wali qabame godhaa jiru. Humnaan Oromoo bitu, hireedhaan Oromoo sodaachisu, wahuma nurratti Naayiroobii gahaa tureetu tahaa jira jechuudha. Tanaaf gubanna nuti. Samaaf namni keenya waan isa miidhu jiru nagarre. Samaaf namni keenya waan isa dararu jiru nagarre. Samaa nafni keenya harka namaa ziyaaree nama jala deema. Samaa nafni nama sirratti bee sirra fincaanu nama sirra bee sirratti waan biraa raawwatu roorroo sirra raawwatu roorroo fudhattee akkamitti deemta. Artist Saaliyaa Saamiidhaa wajjin obbolummaa fi garaagarummaan qabnu akka jirtu taate ilaalcha yaadaata garaagarummaa irra qabnus akka jirtu taate hoggu roorroon isin raggaltummoo hin fudhannuuf. Hin deeggaru. Roorroon isin rageessu nu laallata. Miidhamni isin raga'u nu laallata.
maal godhu jirtan hanga namnummaan shaneedhaa humna isinirra tore garee jaarratee humna jaarratee maallaqa baasee isin roorrisu gaafa Nairobi jirru barnuti funyaan urreef irraa dhorkine boy bar bang wanta gojoraa guddaa tana qabanneeti ariinee barnuti hay obbo Bantii Fufaan kun ban beekuun oolan jaalle Bantii Fufaan community ariineetiin irraa fudhadhee baran warra naa hojii jiru jira community isaa yaaniin funya qurqurittiin irraa fuudhe mukatti cabsineetiif irraa ariine ganda galluu ariinee baasne roorroo hin fudhannu maaluma roorroo fudhattanii jala taa'uun tanaaf isin moohatan tanaaf isin roorrisuudhaaf humna qabaatan miciyyoon artist Saaliyaa Saamiidhaa maallaqa dhangalaasteeti yeroo isiidhaa gubdee humna isiidhaa gubdee ummata kiyyaanii wal harkayattee feetu akka feeteef za'aasii gubdee bakka san dhayxe mirga qophii san garsiisuudhaa qabdi mirga ummata siitii wal harkuudhaa qabdi mirga sagantaa aartii isiidhaa garsiifachuu ummataaf wallisuudhaa taalantii isii garsiisuudhaa qabdi siin taane irraaf hin dhaqin yoo ati sii ta'uu baatte qophiin irraaf qophii isii balleessuudhaan isii miidhummoo sittin dhiisnu tanaaf eenyummaa keessan isin jala yaanee ummataaf suuraa teessanii fi maqaa keessanii fi maal akka fakkaattan isin saaxilaa jirraa jechuu isin saaxiluu teenyas if beeytan shanee gaafa Nairobi jirru namni biyya san irraa bahuu sodaate seenaadhaan isin hima hiree baate hunda namni mataa dho'ifateeti halkan gurraacha ba'a gareen raabaadorii jaamtu jaaramteeti ijoolleen jajjabtuun jaaramtee haadha dararees xuupheessanii obboleettii dararees xuupheessanii maallaqa warri gargaarsaatti erguu hararratti hambifateetti qama'us xuupheessanii shanee ganda keessa deemtee dhalaa teenya irraa ziqaa guurtuu fi salaata dhorkituu fi ummata keenya tajaajila dhorkituus xuupheessanii magaalaa qabbaneessanii namni diinsa akka baratu namni dhaaba fadhe akka deeggaru mirgi banamee akka jaarraa abbaa gadaa achi yaamuudhaa geessee jechuudha. Achi booda shanee karaa lamaarraa haxooynee baasnee Korobaankiidhaa fi Westlandiidhaa fi karaa embaasiin jiru kana godaansisnee if keessaa baasnee jechuudha. Humnaan firraa dhorkine maallaqa keenya dhangalaasnee firraa dhorkine achuma baqataa taane poolisa sibbitan poolisan bittu ati. Nama sirra jaarratan nama irratti hin jaarratanii ifirraa dhorkuu qaba hanga yoom namni kun hanga yoomuma filaayitii Oromoodhaa balleessaa achi jiraata akkamiin ilmi namaa roorroo fudhata akkamiin roorroo fudhatta akkamiin miidhama fudhattan akkamiin waan barbaaddan namni sin dhorka yoo rabbi sin dhorke naaf kolcha ijoolleen Egypt keessa jirtan I know ati maqaachin jirreef akkana jettanaan hin jeena no keessaan ture an Nairobi rakkoo akkasii yes nama meeqa Ameerika irraa deebisan dirree xayyaaraa irraa yes I know keessa dabarre rakkoo san ariineef irraa cabsinee turre Nairobitti dakkaa gooneeti namni wal gaggeessu eegale roorroo firraa dhorkuun taabbaati roorroo adde Saaliyaa Saamii artist Saaliyaa Saamii irratti amma Egypti deemu jirtu qophiin Saaliyaadhaa Egyptuma sanitti milkooytee arkuu danda'u qabnaa jechuudha yoo olmaan Oromoodhaa Egypti san keessa jiraatan bakka beeyxeenaa yaatu akkamiin namni waaniin anni edheena dhorkuu danda'a akkamitti akkamiin namni qophii isin qopheeffatta wahuma feetanuu qopheeffadha feetan tattaa'uudhaaf qopheeffadha feetan utaaluudhaaf qopheeffadha feetan mari'achuuf qopheeffadha feetan wahuma feetaniifu qopheeffadha Oromoon 40 fi 50 60 geessu gareen hangi xiqqaan takka
hubna maallaqaatii fi hubna feeten hay aboo tarkaanfii cululuqaa isaan reediyoo naasawan irratti hin fudhattanii tarkaanfii cululuqaa isaan saabaa naasawan zaahiritti irratti hin fudhattu nagee namaa buusuudhaaf hay roorroo fudhachuun qabnu Oromoo no roorrifamuun qabnu nuti yaadaan gargar taanee kabajaa walii qabaannee yaa'uu ni dandeenya yaadaan gargar taanee ulfina walii qabaannee yaa'uu ni dandeenya yaadaan gargar taanee immoo roorroo walirra toofuun tasuman jirtu hay akkamin namni dirqiidhaan dhaaba ifiifadhu jalatti mataa gassi qabachiisa akkamin namni dirqiidhaan yaada ifiifadhu jalatti mataa gassi qabachiisa warri ergamuu bare tanaaf namaa ergama nuti ergamuun barre Oromoon ergamtuudha miti Oromoon ifirratti amantee waan hojjettu hojjetti Oromoon amala amaaraan qabdu joollee amala amaaraa qabdu arkaa jirtan warra amala amaaraa qaban warri amala amaaraa qabu nama Oromoodhaa hattuudhaas beekaa keenya jeeti nama Oromoodhaa tumsa godhatee irraa dhorkuu barbaada hattuun keenyaas hattuudha hattuun keenya hattuudha sheekni keenya sheekh faradduun keenyaas faradduudha namni haqaatiis nama haqaati akka ummataatti hunda qabna nuti xaliilaa miti walii dhoysuun hin jirtu haqa fi walii kannine dhugaa fi walii kannine daandii sirriirra walii yaana malee roorrifama waliin fudhanne mana gallee jarumaa akkana nu godheemi jechaa oolu dhaabbachuu qabdi jechuu tana ka godhuu qabu dura hawaasni ummanni Oromoodhaa beektoonni Oromoodhaa qeyroon Oromoodhaa tan Jibti keessa jirtan wal gurmeessa mala ummadhaa sagalee teessan dhoyfadhaa karoora keessan dhoyfadhaa shariikan hiree isinii ergina faa warra je'ee isin sossobu jiraannaan shaneen hiree namaa ergituun qabdu community isin harkaa qabdu hunda bakkayyutti harkaa guuru jirra harkaa guuramaa jirti duratti community qabdeeti hiree tanaan nama sobdi uskut hin jettu ummama lafa nuti jirrutti uskut wahuma takka dhugaa beeyti jechuu haqa beeyti namni harka dhiigaa namni hiree nasiiboodhaa balleeyse akkamitti Jibti keessa deddeema boo hay namni ilmaan Oromoo meeqarratti hiree balleeyse akkamitti Jibti keessa deddeema nageenyaa harkachuun qabu fayyumaa harkachuun qabu wanni nurraa irruudhaa maali rakkoo teenyeetu marraa haasa'utu nurraa irru rakkina nu mudachaa jiru kan nu deddeebuu jiru kana maaliin firraa hiikna jennee mala uummachuu qabna malli maali abbaa rakkoo sanii shiftaa shaneedhaa haxaawa hay Oromoon hireen tolteef shanee yoo jibbe biyya sanii ba'uu hin danda'u namichi shaneedhaaf ergamu televizyiina irra taa'ee maallaqa doolaara qarshii 203 ala kanaatti dhaqaa isin sodaachisaa biyya keessa akkamitti deemachi keessa moo hin ta'uu jechuu kun warra ergamuu bareetuuf fudhata malee namni qulqulluun Oromoodhaa hin fudhatu Oromoon ergamtuudhaa miti akka sirna gadaatti mirga namaa kabajna mirga keenya ni kabachiisan roorroodhaatu irra deemaa jira Saaliyaa Saamiidhaa shaneedhaa fi shiftaa shaneedhaatiin suuraata namoota kanaa maqoota namoota kanaa maxxansaa jira ifirraa dhoorkuun ta ummataati asiichitti kara feetanitti waan barbaadan hundaan ummanni Oromoodhaa akka fedhetti boru Harargee fi Arsii janii walisin lolchiisuu ta'an Afooshaa Arsiitii fi Harargee janii walitti isin kaayuu ta'an walafaan isin deebisuu ta'an walisin nyaachisuu ta'an namni oguu urmii dheereeffachuu barbaade Oromoo ol nyaachifacha namni Oromoon ta'een oguu urmii dheereeffachuu barbaade Oromoo ol nyaachisa tana sirri beekachuu qabdanii jechuu dhoorkaafirraa karaafirraa ittiin banina naaf gala haalli keessa jirtan mijaawaadhaa miti waan dubbachuun dandeenye qabaannaan nuqunnama nuumi abbaan saaxilaa isiniif saaxilla hima
ragumaan nu dhiyeessa akka ijoollee hirribaa kaatee fuula dhiqattee olola namarra ooftu akka dubbiin nu harkaan taane ragaa warra hinaaffaan tash gootee nagaa dhabanii quudha dhabanii fayyaa dhaban qissaa takkaan isiniiba nabi Yusuf nagaa fi rammanni irratti haa jiraatu nabiyyi keenya Yusuf maquma abbaan nabi Yusuf obboleeyyan saarra nabi Yusuf jaalatuuf obboleeyyan nabi Yusuf itti hinaafaniituma nabi Yusuf fudhanii boolla keessatti darbanii bineensaan nyaatee janiin abbaadhaan galanii dur jirti hinaafuun amma waan amma yagaltee miti Hani warri nu hinaafe ka fuudhee boolla keessa nu kaa'uu barbaadus nuti rabbi maqaa qabnuuf hin dandeessan rabbi qabna haqa qabna bira dhugaaf bira qabna saniifu warra akkasiisan yaadachuudha qabdan warra rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam gizeenni waan rabbiitii fi waan shaadaa waan quraanaatti himu rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam fuularratti tufan فردوا جانيني خجبدوا جانيني وهم مناما سوى جانيني قرطاسة مجانيني وهم جاينين قبل رسول خيني صلى الله عليه وسلم جالة ما نما الرؤلانا رسولا جتشاني ترن قاف رسولاتو خاب بني آدم كسجو قاف أما خينيا بني آدم كم جاء التلالو دندوق أبدايتشو sanifu neechara waan jiraati ammoo fo garee faradduudhaa jira garee ergamtuudhaa jira garee harka nama ziyaartee nama jala deemuu barteetu jira garee tola oromoodhaa jibbituutu jira ta afaan oromoo barte ta oromoo keessa dhalatte ta oromoo himattu ta gosa himattu ta waa adda addaa himattu ta nu fakkaattee oromoo tan hongeessuudhaaf bakka dubbiin oromootti jallattu deeggartu bakka hattuun oromoodhaa amanamatti jettu bakka waan oromoodhaa nama jabaa oromoo irra duultu nama hattu oromoodhaa jabaa keenya dhiisaa jettee namarraa qabuu barbaadu tun tooftaa ittiin warri lafa jala oromoo hongeessuu barbaadutti deemu oromoo milkeessuu yoo feete haqaa fi haqa qofaan deemta hatticha jettaan amanamaa jettaan nama cubbuutiin cubbuudha jettaan nama roorroo deemaa jettaan warri Naayiroobii keessa Ijipti keessa roorroo oofaa jirtan hatattamaan harka keessa yoo sassaabbachuu baattan ummanni oromoo ifirraa isin dhorkuudhaaf qophiidha nama tokkogga nama roorrisu kana karaarraa namarraa qabuuf munaafiqa akka maletti roorroo oromoodhaa jaalatu kan milkii oromoon barbaanne oromoo ofirraa dhorkuu danda'uudha qabdi jechuudha ifumarraa dhorkuu danda'u qabdi lafa fadhettu Tanaafuu sodaatina ijoolleen Ijipti jirtan isin cinaa jirra akka ilmaa oromootti akka ilmaan oromootti akkuma nuti Naayiroobii ifirraa godha community isaan deemaa jiraniin jiraannaan irraa fudhadha ariyaa guusaa bakkee oromoon jiraatturraa reebaa baasa akka isaan mootummaa qabatanii mootummaa qabadha akka isaan maallaqa ayyaanitti namni 40 tabaa miti maallaqa olibbuusaa maallaqa isaa ayyaanii ol maallaqa ayyaa dhorkaafirra ifittin dhiisina roorroon arra fidhiistan ammoo hattuun boru akka nagayaan dirree xayyaaraa keessaan deemtu namni amanamaan akka dirree xayyaaraa keessaan hin deemne qabsaawaan dhugaadhaa takka hangaatuudhaa roorrifamtee akkaanii fi Ijipti keessa teessu kan qabsaa'in ammoo karaarraan akka dabru xalayaan kabarraa'uuf miseensummaa buusuudhaan takka hojjaa miseensaa dhaabuudhaan takka kijiba miseensaa tamsaasuudhaan akka hin taane dhugaadhaa fi dhugaan miseensummaan akka jiraatu xalayaa barraa'uun akka jiraatu amma bar miseensummaan jijjiiramteeti zamana kana miseensummaan undercover shaneedhaa fi shanee beekamanii fi shanee dhokattuu jira xabiyaa shanee dhokattuudhaati isinii himna nuti dalagaan teenya uummata keenya barsiisuudha xabiyaan shaneen dhokattuudha waan oromoo keessatti oromoota fakkaatteeti mataa dhooyfatteeti eessee bakka dubbiin oromootti jallachuu deemtu san ammoo sirrii itti jettee kaatee falmiti as deebiteeti asii abka namaa biyyi deeggaruu fakkaatti
akka nama shanee jibbuu fakkaatti akka nama jaallemaaru deeggaruu fakkaatti akka nama jaallemaaru jibbuu fakkaatti ni xawal walti jiwaajiwee taphatti jechuun bakka takkan teessu ejjennoon qabdu murannoon qabdu kutannoon qabdu qabiyaa warra Oromoo hongeessuu barbaaduuti ejjennoo dhabuun qabiyaa warra Oromoo balleessuu barbaaduuti kutannoo dhabuun qabiyaa warra Oromoo balaa ittiin barbaaduuti murannoo dhabuun asittas gaara qabiyaa gaararraa qabanii jechuun sagal jijjiiraman kalee olaalte jaallemaa faarsu jiran arree olaalte arrabsu jiran kalee olaalte Daawit Ibsaa arrabsu jiran arree olaalte Daawit Ibsaa faarsu jiran kalee olaalte Abiyyi arrabsaa jiran arree olaalte Abiyyi arrabsaa jiran faarsaa jiran kalee olaalte Lammaa arrabsan Lammaa Magarsaa faana warra Harargee kana siyaasaatti hojjechuudhaaf ati akka jirutti buqqaaste yaniiti laalama akka nama Harargeef quuqamuu fakkeessan laal tooftaa tanarra garra nuti Harargee teenya tana siyaasaadhaaf itti fayyadamuudhaaf tana gootan Lammaa Magarsaatti fi Abiyyi jaaniiti asiin Harargee akka nama jaalatu fakkaatanii asiin ammoo dalagaa shaneedhaa dalaganii jechuun nama Lammaa fi Abiyyi rakkaasu tooftaa warra dhokotaati boru deebi'aniiti Lammaa fi Abiyyi malee hireen Oromoo nafnee jaanii as dhaabbatanii haasoo maaliif ummata asi galee arkan gizee hunda warri undercover shaneedhaa ka Oromoo hongeessuu barbaadu Oromoo ol nyaachisuu barbaadu Oromoo milkaa'uu dhorkuu barbaadu Oromoo masaraadhaa baasuu barbaadu gaaddidduu bakka ummanni Oromootti heddummaatee ta'anii mul'atan ummata Oromooti hojii bakka takkan dhaabbatan isaan gizee hunda bakkatti ummanni Oromoo heddummaatee dhaqanii keessa fakkaatan fakkeessituudhaa jechuudha ifirraa beekuu danda'u qabdan wanni ammaan tana adde Saaliyaa Saamii irratti deemaa jiru kan Kaayiroo keessa deemu jiru tapha akkanaati tapha badaa shiftaan shaneedhaa gaggeessaa jirtu nama gaggeessaa jiru garee gaggeessaa jirtu hundaa'u qorachaa jirra warra suuraa isaaniitiif maqaa isaanii sirriin nu ga'e feesbuuka keenya laala isiniif maxxansina saaxiluun dalagaa teenya roorroon adde Saaliyaa irra deemtu immoo tasa tanuutiin fudhanne ta dura dhaabbannu ta'uu fi waan beeynuun qabnuun cinaa dhaabbanne roorrootan akka isin injifattu taasisuudhaaf nuti qophiidha joolleen ilmaan Oromoo Kaayiroo jirtan yoo Saaliyaa Saamiidhaa artisti Saaliyaa Saamiidhaa Oromiyaa irraa kaatee isin yecha ilaa Kaayiroo dhuftee ka qophii siisan milkeessitanii qophii siisan agarsiifattee diina garaa gubdee achi hin deebine akkuma Isqeelii fi Jaafar Alii firraa deebistanitti yoo isinillee Saaliyaa firraa deem jettanii ka qaceelchitan taate isinin mufachuu teenya maluma fadheenu maaliif isinin mufanna yoo waa dhabdan nu gaafadhaa isin cina dhaabbanna yoo waa isin gargaarsuu barbaadan nu gaafadhaa isin cina dhaabbanna namnuma roorroof ittiin dhiisina tasuma roorroof ittiin dhiisina akkam hamileen sii kam hamileen Oromoodhaa akkam akkamitti ilmi Oromoodhaatiif maqaa Oromoodhaatiif maal Oromoodhaa namni himatu achi keessa taa'ee waan isin godhachuu barbaadan isin dhorka tun gabroomuudhaa bar hay biyya gabroomnee baaneeti biyya namaatti keessatti illee namnummaan keenya nu gabroomsa biyya teenya roorrifamnee biyya baqanneeti biyya baqaa keessatti kan innillee biyya isaan jirre kan anillee biyya tiyyan jirre aboo wali gabbaaneeti kanummaan moo'atee jiraata malee abadan roorroon fudhannu jechuudha roorroodhaan irra deemu jira Saaliyaa sibira jirra artisti Saaliyaa Saamii waan barbaachisu hundaan si cina jirra warri roorroo Saaliyaa irratti oofu jirtan harka keessan deeffadhaa shiftaan shaneedhaa harka keessan deeffadhaa mootummaa Itoophiyaadhaa embaasii Itoophiyaadhaa Saaliyaa Saamiidhaa ambassador Diinaa Murtiidhaa muftii Galatoomii taayidhaa baasuudhaatiif ammallee qophii isiidhaa akka sirnaan qopheeffattee ummata Oromootiin wal agartee deemtu yoo bakka biraa dhoorkanillee mooraa embaasii keessatti hanga tokko hannaaf haa qopheeffattu qophiisi Oromoodhaan haa wal agartu diinni garaa gubatee achirraa deebuu qabdi Saaliyaa Saamiidha
tasuma rorroo siidhaan fudhannu no inuman fudhannu joolleen oromoodha joollee oromoodhaatiin je yaa kukkuullee joollee oromoodha yaa ilmaan abbaa gadaa yaa warra afaan oromoo dubbatu jenneen joollee oromootiin je obboleeyyan kiyya oromoo qulqulluun baafalmadha gabrummaa fittin dhiisina rorroo fittin dhiisina oromoo rorroo ifittin dhiistu tasuma oromoo rorroon fudhattu tasuma oromoon hin fakkeessattu fakkeeffachuun xabiyaa amaaraati fakkeeffachuun xabiyaa nafxanyaati masloomaa dar fakkeeffatanii buluun xabiyaa amaaraati malee xabiyaa oromooti miti oromoon hin fakkeeffattu rorroos fittin dhiistu tasuma rorroo fittin dhiistu oromoon rorrootu raddeemu jira saaliyaa saamidha ilmaan oromoo ka addunyaarra jiru hundi sagalee taa'uu dhufi qabna waan barbaachisuun cinaa dhaabbachuu qabna waan qabnu hundaan si cina jirra saaliyaa saamidha yoo deebi'anii addaaraasha waan silaa miidhamu warra poolisaa maal ummata oromoo achi jiru waan si barbaachisu hundaan si cina jirra joolleen oromoo bakka san jirtan milkeessa sagantaatan fadhu torbaan keessatti haa ta'u fadhu torbaan lama keessatti haa ta'u saaliyaa saamidhaa artist saaliyaa saamidhaa qophiisiidhaa dhibbarraa dhibbatti garsiifattee lafa sanirraa deemuu qabdi moohuusiidhaa akka oromootti moohuusiidhaa akka artistiidha akka beeynu sani jechuu artistoonni oromoodhaa Ijipti dhaqanii hoo dhiyeessuu hin dandeenye maali mashakkummaan nu keessa mudatte hay warri kana nu godhu kun maqaa oromoo qaban malee oromummaa kan qabne kamin namaan galle ilmi oromoodha jettuun akkamitti ilma intala oromoodha artistii oromoodha qophiirraa dhorka tanaafin yaa ilmaan oromoo jean yaa warra afaan oromoo dubbatu hin jenneen afaan oromoo tigreenis numa dubbatti maantana afaan oromoo somaaleenis numa dubbatti maantana afaan oromoo amaarrinis hedduu dubbatan maantana afaan oromoo kan dubbanne hin jiru ka oromoo ta'e hin je ka oromoo ta'e rorroo fittin dhiisina injifadhaan isinin jira gadi bahaa falmadha waan barbaaddan hundaan ilmaan oromoodha ka qophiis adde saaliyaa saamidhaa gaggeessaa jirtan isin cina jirra mootummaan embaasiin Ijiptiidha cinaa dhaabbadhaa milkeessaa fi dhaamsa keenya isinit dabarsina sheer godhaatii biraan ga'a lammeeffaa artistii keenya leejanii keenya Nuhoo Goobanaa artist Nuhoon rakkoo garagaraatu irra gahaa jira Nuhoo Goobanaadha miidhamee jira fayyaa dhabee jira Nuhoon haqa nurraa qaba haqa guddaa Nuhoon qabsoo oromoo keessatti nama if miidhe Nuhoon liqii Nuhootu nurra jira dhugaa dubbachuudhaaf liqii Nuhoo Goobanaatu oromoo irra jira qabsoo oromoo tanaaf bakkan deemin hin qabu Nuhoo Goobanaadha qabsoo oromoo tanaaf bakka dhaqee irraa naasee hin qabu hin sirbin hin qabu bakka dhaqee maallaqa walitti hin qabin hin qabu maallaqa inni qabsoodhaaf walitti qabaa ture Fireem Maashoo Gideeffaadhaatu Ugaandaa keessatti itti naggadachaa ture maallaqa inni Eertiraarra deemee guuraa ture maallaqa inni addunyaarra deemee guuraa ture maallaqa inni lafa adda addaarra deemee Nuhoo Goobanaadhaa guuraa ture hundaa'u akka jiru kanneen kiisha qullaa deebi'aa ture qabsoo oromootiif akka sirbaa turetti sagalee tahaa turetti dhawwaaqaa turetti miidhamee biyya silaa namma jiru tanarraa kara Keeniyaarraa kara biyyaatti galee arraan tana nama isa laalu dhabee nama isa cinaa dhaabbatu dhabee dooktareetii kabajaallee harkachuu hanqatee mana jiraatu ka kabajaa harkachuu hanqatee waan jireenya isaatti mo'atu harkachuu hanqatee shaneen itti fayyadamtee guyyaanni dhukkubsate dirre darbitee arra ifiif ilillii keessa teessee dhuufaa jirti arra ifii gullallee keessa taa'aa machaawaa jirti arra ifii magaalaa keessa deddeemaa nyaachaa dhugaa jirti Nuhoon kaleen nuufi qabsoo oromoo tanaaf akkana ta'anii deebi'anii laalanii
Freemaachoo gideerra miliyoona meeqa sossoosu jira. Leencoo lataadhaa miliyoona meeqa sossoosu jira. Warri qabsoo Oromoo hoogganaa turan miliyoona meeqa sossoosaa jiran. Noo gobanaatiif miliyoona tokko lama sadi osoo kannani arrabar ilmaan Oromoo duraa homii duraa ni baanii bar. Laal hogguu rabbiin si jaamsu. Hogguu cubbuu daleeyde haqa harkuudha si dhoorka rabbiin. Hogguu ati haqarraa meeyte dhugaa harkuudha si dhoorka rabbiin. Arra nu hoosila dhaabni gargaaruu qabu abaa shanee jeeqa gullallee keessa taa'u ture. Yaamanii nu hoo maallaqa uummatarraa harkanneerraa hoodhan gana qabsoo Oromootiif laffaatee turte qabsoo Oromootiif carraayitee dutte dardarummaa ta'e dalagata irratti osoo hin ta'in qabsoodhaaf osoo daleeyduute kana taate hoodho nu hoo jaanii miliyoona 5 miliyoona 6 nu hoodhaa kannanii arraan tana silaa galata uummata Oromoo biratti ni bitatan gaarii dalaguudhaan. Dhaabbiin isaaniitii fi hojiin isaanii hundinuu arraba isaanii sabboonummaa haasawa malee. Arraba isaanii qabsoo Oromoo haasawa malee. Lapheen isaanii onneen isaaniitii fi hojiin isaanii hundinuu ta Oromoo gargaaruu fi mo'achiisuudhaati miti. That's why. Saniif wanni nu hoo gobanaadha akkana jiruuf. Daawwadha. Daawwadha. Garana nyaata gizeen laale no Laamshee jedhama afaan Oromootiin amma immoo waan ida'ame tokko laphee isaa ni dhukkuba jedhani kanaafuu amma itti cimee jira gaafa isa fidu gaaf 10 dura akka malee dhukkubsatee bakka if wallaalee Koi bakka malee waa baname na obsa no gobanaadha hedduu garaa nama nyaata kunoo dhageeffadha. Yeroo inni waan kana sirbu namoonni hedduun Oromoo mattuu hin beeku no dhugaan sitti himanii kanaa jechuudha. Namoota tokko jira nuun shaneef hin hojjenne ummata Oromootiif hojjete malee eessa jira ummanni Oromoo san? Okay. Eessa jira ummanni Oromoo? Ummanni Oromoodhaa eessa jira? Anaami ummanni Oromoodhaa tokko. Siimi ummanni Oromoodhaa tokko. Isiidhaami ummanni Oromoodhaa tokko. Isaami maal gooneef? Noon ummata Oromootiif miti ka maallaqa hiraa ture. Noon maallaqa guuree qabsoon Oromoodhaa Oromoof jecha akka galma geessuu fi dalagaa ture. Qabsoon Oromoo akka milkooytuuf hojjechaa ture. Sirboonnansaa qabsoon Oromoo akka finxabaatuuf dalagaa ture. Arramaa ilmaan Oromoo jiruudhaan hoyoonni du'emmaa nu hundinuu booyuun keenya nafu. Khafakkaifatu booyu afaan Oromoo dubbatu. Khadugaan lapheen isaa booyu. Kaaqa isaa narkanne jee booyuu fiddu hundi keenyaa booyuun duraan oolu. Noon haqa nurraa qaba. Eega ilmaan Oromootiif qabsaa'e noon nuwoo lafa dhiifnee laaluu hanqannee gargaaruu dhiisnee iyyaafachu dhiisnee badiidha qabnaa jennee haa fudhannu nuti ilmaan Oromoo hundinuu. Anarraa kaasee namni keessaa'u biyya alaa jirus biyya keessa jirus ka qabeenya qabu haala jirus ka biyya keessa jirus hundinuu ilmaa Oromoodhaa nuo goobana artistii keenya ka qabsoo Oromootiif ummata kakaasaa ture lafa dagannee yennee dura badii teenyaa fudhannu. Antiyyaa fudhadhe. Antiyyaa fudhadhe. Haqanni nurraa qabuun kafalleef. Haqanni nurraa qabuun baane. Maal godhu qabna maree?
maal ta'uu qabna ammaan tana cinaa dhaabbachuudha. Cinaa dhaabbachuu yeroodhaatii miti. Cinaa dhaabbachuu guyyaadhaatii miti. Cinaa dhaabbachuu baatiidhaatii miti. Cinaa dhaabbachuu amataatii miti. Cinaa dhaabbachuu lubbuu jireenya isaa hafte tana waan jiruu fi jireenya isaatti jijjiirratu cinaa dhaabbachuu danda'u qabna jechuudha. Oromoon addunyaarra jiru hundinuu daawwadhaame waan artist Qamar Yusuf jedhu. Sirba qofaa miti hojiinis naannoo adda addaattis deemee nama qabsoo Oromoo irratti wareegama guddaa kennee nullee nu barsiisee abbaas nu ta'ee hayyuu keenyaas. Uummanni Oromoo Nuhon artist Nuhon ummata Oromootiif gaafii qaba. Ummanni Oromoo eessa jiraa jechuu jira. Eessa jiraa ummanni Oromoo? Silaa duuti naftu. Maa osoon jiruu nan gargaarre. Afaan saatiin jedhu. Dhageeffadhu. Tanaa ol maaltu hafe? Oromoo eessa jira? Rarraata. Maal rarraate? Nani malwa. Ammoo itoo jedhanii gargaarsa addaan dhaabbanne ta'uudha qaba amma booda kan nu godhaa. Garaa nama nyaata. Fudhachuun nama dhiba. Warri qabsoo dhugaatii fi haqaatiif Oromoo milkeessina jee akkana ta'ee maajiin isaanii hafaa jira. Haqni bakka ittiin galle. Dhugaan manatti hin deebine. Har'a nuun nama akkana ta'uudhaan Oromoon eessa jirtii jee Oromoo himatuun turre. Silaa har'a Oromoon akka qabaanne, silaa har'a dhugaa qabaanne, silaa haqaan isa cinaa dhaabbannee gargaarre, siif jirra jennee abdii horreefi urmii dheereessina malee rabbii gaditti irraa dhabamnee hamilee isaa daahinee qalbi cabatti finnee akka inni daranuu du'aa hawwu hin taasisnu turte. Nurraayi. Tanaafuu cinaa dhaabbachuu qabna. Lubbuun tun ni duuti. Addunyaa tana irratti Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nuu himee jira. Wooma nyaattan, wooma uffattan, wooma sadaqattaniitu teessanii ta'oli qabdan abbaa nyaatu Rabbiin beeka. Waan nyaatte, waan uffatte, waan sadaqatteetu teeti. Ta nyaattee fi ta uffatte addunyaarra fixxa. Ta sadaqatte immoo akhiraadhaatti harkatta. Silaa namni nyaata xiqqeesseeti uffataas xiqqeessee sadaqata guddisa. Akhiraa yeroo dheertuu keessa jiraachuu teessisaniif jecha. Ta deebii hin qabneef. Jiruun irra jirru tun jiruun ammaan harkatti irra taa'ee uffadhee akkanatti irraa haasa'uun tiraanziitiidha. Nama atoobis koree godhi, nama xayyaara koree godhi. Gizee bakka takka dheeyxee zaantee guuttamte ni buunarra. Qabrii hafan qabne san dhaquun keenya hafan qabu. Warra sheenaa wajjin qabrii dhaqe Rabbiin nun godhin. Kanaaf haqaaf dhaabbanna. Warri sheenaa qabu, warri histii hojjetu, warri hinaafu, warri quudha namaan qabne, warri namni ergatu, hirriba gaarii rafan, sheenaa hojii awwaalaman. Warri sadaqanne, sheenaa hojii awwaalaman. Karraan nyaanne qabeenya isaarraa sheenaa hojii awwaalama. Karraan uffanne qabeenya isaarraa sheenaa hojii awwaalama. Warra kanarraa Rabbiin hin godhin. Addunyaan if bira kuttee nama gargaaruudhaan tolti. Ifii rakkannee nama gargaaru. Nama keenya kakka nu hogoo banaadhaa kana
Oromoon adrak biyyaalaa tana jirtu qoftiin noo gobanaatiif $200,000 kuma dhibba lama noo gobanaatiif jaanii fandii yoo baname kuma 500 noo gobanaatiif jaanii fandii yoo baname noo gobanaadha anis dhibba Oromoon biyya ala kana jirtu hundi dhibba yoo kannite qarshi kuma 500 guuruun guyyaa tokko nurraan fudhatu guyyaa tokko nurraan fudhatu namu ifaa qabnu khannuudhaaf haa qophooynu lafa jirru hundatti sagalee haa taanuu fi arrarraa eegalle horee waan kana guurtu ni qopheessina Ameerikattis biyyoota garagaraattis horee waan kana guurtu garee waan kana guurtu bakkayyuttu ni qopheessina noo gobanaadhaa irra booda alla magan Oromoo jechuudharraa dhaga'uu qabna malee sheenaa irraa dhaga'uu qabnu imimmaan isaarraa dhaga'uu qabna malee isaa seequu arkuu qabna malee isaa boo'u arkuu qabnu khaanaa wajjin arra fayyaa qabaachuu hiyyaan beeka malee an borukkaan an ta'uu taa'u rabbii beeka harra fayyaa qabdu hundinuu borokkaati ta'uu teessu rabbii beeka carraa akka nuwoo kana rabbiin nu mudinni mudachuu malla osoo nannuwoo ta'e yoo jaati yaada osoo ati har'a kanuwoo taatee Oromoon eessa jirtiif hin jette maaltu si dhaga'ama osoo annuwoo ta'e akkasitti Oromoon eessa na biraa kutte jee ka dubbatu ta'e maaltu na dhaga'ama ifirra dhaabnee alaallu Oromoon bashaasha Oromoon ni kannatti Oromoon arjaadha Oromoon wanni isin firraa eeguu qabdu guddaan yoo jiraate warra afaan Oromoo dubbatu ka isii wal lolchiisu firraa eeguu qabdi lafa deemtu hundattu warra kufaatii keenya barbaaduu firraa eeguu qabdi bakka hundatti takkarra lamarra sadiirra dubbiin nu hodhaa nu deddeebitee jirti tana takkaa fi maayyiidhaaf harkan nu rabbii harka fudhaturra harka kannatu caalaa rabbii jee subhaanahu wa ta'ala warra kannee caalu san rabbiin nu haa godhu obboleessa keenya kakalee fayyaa isaatiin Oromoodhaaf tajaajilaa ture har'aan Oromoo jechaan akkanatti taa'ee zaamee qaasirraa dubbadha Commander in Chief Revun tanaza'a sadi kasit taa'ee Naziraa Jinuuraadha haasirraa dubbatuuf Oromoo jecha haqa Oromoodhaa baasuudhaaf cubbuu Oromoodhaa irratti raawwatame baasuudhaaf ijoollee Oromoodhaa tanu jalaa dhabamte baasuudhaaf isin nagaa nu dhorku jira haqni Oromoo bakkatti bade ummata keenya agarsiisuudhaaf bakkatti qabsoon teenya nu jalaa jallatte ummata keenya agarsiisuudhaaf hattuu qabsoo teenya qabdee deemaa jirtuun ummata keenya agarsiisuudhaaf ummata keenya barsiisuudhaaf hattuu san ammaas firraa eeganii waan heelan kan akkan dhabne nama keenyaaf jiila akka taatu barsiisuudhaaf fidaa taanee gabbaanee jira yoo boru an dhukkubsadhe akkanatti isin kadhadhe kanuma dirreen na dhiistanii tanumaa jechuudha nurra dalage bakka deemee qabsoo Oromoo tanaaf wallisee maallaqa guyyaa woboodhaa walitti hin qabin hin jiru bakkuma deemee maallaqa walitti hin qabin hin qabu addunyaa tanarraa dhaabaaf cinaa haa dhaabbannu haa gargaarru akkasiin moo'achuu dandeenya dhimma nu hodhaa arraan tanaas irratti hin dhaabaa boruuf iftaan koree jaarree akka gaariitti kaampeena goonee ijoollee Saawudii jirtus biyya Arabaa jirtus Noorweey jirtus Awurooppaa kana jirtus Noorz Ameerikaa kana jirrus bakka hunda jirru walitti jaaramne bakka takka humna takkaadhaan nu gad utubnee fayyaa isaatiif jiruu isaatiif akkaaniif inni amma booda if danda'ee jiraatu irratti waa godhuufin dirqama Oromummaa tanurra jirtu naa hojii haa hundi keenyaa'u haa hojii dhaabbannu harka fudhaturra harka kannatu caalaa obboleessa keenya nu ogabanaa cinaa haa dhaabbannuun isiniin ja'a har'aaf asuma irratti hin dhaabaa ijoolleen teenya tan Ijipti jirtan jabaadhaa hamileen isin tuqamin warra ammoo hamilee teessan daakee poortaadhaaniif jalatti isin bituu barbaadu dhoorkaafirra hin sodaatina shanee hin dheeysan dhukkeerraa kaasan malee namni shanee dheeysinaan si jalaa naftu
shanee fi sareen dheessan shaneen dheessinaan sin dhiistu qabadhaa tana shaneen baqannaan si jalaa naftu bakkuma deemtetu shanee akkana dura gabbaatee ijatti baasnaan buruujan qabdu shayxaani a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim jannaan kute shanee akka shayxaana lakkaa hafuuran kanninaaf boleetii teenya artist Saaliyaa Saamii waan barbaachisu hundaan si cina jirra ijoolleen achi jirtan nu jajjabeessa akka mileen siin tuqamne nu cinaa dhaabbadhaa konsertii isii tana dhugoomsaa warra harkaa fashaleessu jiru haachi keessa deddeemee isii tana hijaa irraa bahachuudhaaf tana godhaa jiru hundaa'u akka mileen isaanii daakamtee mootee magaalaa sanirraa deemuu qabdii isiniin jenna waa hundaan isin cina jirra galatooma rabbiin uume ka isin uume kan guyyaa boru gaafa qiyaamaa fuula isaa dhaabbannu jechaan isin jaaladha guyyaa gaarii naa qabaadha yeroo maleedhaan dhufe asumarratti hin dhaaba warri